diiguu alaa dhufaatu diigongo tijaaruun nutti ulfaate diiguun nutti salphateetti kanaaf keessi koo dhiigaay keessa kiyyattan dhiigana waraana nuun dhiiguutti haalli natti jabaattu solii gadi sin fiiguutti du'ee tan bada malee. Harka foonii hordoftoota keenya kan biyya keessaa fi biyya alaa teessanii nu hordofaa turtan kun CMN irraa sagantaa isinii dabru sagantaa xiinxaluu waa'ee yerootii hojii wal qabatee waan deemaa jiru waan tokko tokko waan irraa xiinxallu taha nu hordofuun nu faana turan affeerraa keenya. Qabxiileen ijoon irratti xiinxaluu yaalu irratti haasoo deemnu tokkoffaatu fincila Harargee keessatti dhohe magaalaa Hirnaa keessatti dhohe tokkoffaa kana qabxiin lammaffaa immoo waa'ee hidhamtoota siyaasaa irratti shiramaa jiru ragaa sobaa irra qopheessaa jiranii fi sadaffaa immoo waa'ee Lammaa Magarsaa irratti qarshii dubbachuudhaan dhufe qabxiilee sadan kana nu hordofuudhaan nafaana turan affeerraa kiyya. Tokkoffaa irratti qabxii fincilli yeroo jalqabaatiif akka Harargeetti bifa ammayyaatiin bifa ajaa'ibaatiin bifa nama hawwatuun bifa nama miidhaa namarra hin geessisne ofiifis qeerroo miidhamne suuraan hin mul'anne jechuudha. Halkan jijjiiramee hiriirri nagayaa guyyaa gaggeeffamaa ture yookaanis pirootestiin guyyaa gaggeeffamaa ture gara halkan shiifti godhu tarsiimoo qeerroon baafatte keessa tarsiimoo ajaa'ibaati tarsiimoo bireetu waan ittiin boonu kasaa maaliif lubbuun qeerroon dabartu as keessatti isaanis dagachiiste halkanii dhaadannoo isaanii dhageessifatanii waan barbaadan ja'anii karaarraa hiiku maaliif osoo guyyaa ta'e suuraan nama sanii qabamaa ni beekamaa ni hidhama gandarra deebanii abalabal jaamee guurama amma halkanii namoonni san hin beekamne garuu dhiichisanii dabarfatanii dhaamsa isaanii sagalee isaanii dabarfatan nuti sagalee isaanii kun akka asirratti miidiyaa irraa isin gallakkisan asirratti argitanitti isin dabarsina sagaleelee isaanii tana osoo piikcharii yookaanis suuraan nama sanii sirriitti mul'atin gallakkisuun kun waan gaarii ammas fakkeenya akkamitti taati akka gincii bara 2015tti hiriirri marsaa lammaffaa keessa gaggeeffame san ginciidha yookaanis hiriirri marsaa tokkoffaatti eegalame san akkasitti Harargee irraa kana qabachuun isaa tarsiimoo bareedaadha. Tarsiimoo qabsoo qeerroon baafatte sana taniin deeggaroo tan na boonsistu ta'uu isinii himuu fedheeti. Asumaanuu wal qabatee jechuudha magaalaa akka Bordoddee fi Meessoo magaalota biraa keessattis halkan edaa kana gaggeeffamaa ture akkasumatti itti fufuu qaba. Qabsoon qeerroon gootu kuni yoo guutuu biyyattii keessatti yeroo takkatti kan gaggeeffamu ta'e humna mootummaa kanaa laaffisa. Gizeen bitaa nama tokko qofatti yookaanis magaalaa tokko qofarratti yoo nifa dhiisan ta'e mootummaan humna qabu guutuudhaan jara kana miidhuu danda'a. Mootummaa kana burjaajeessuudhaan bittinneessuudhaan asiis waraana ergee waraana achiis ergee mee waraana hangam takka qaba mootummaan Abiyyi kun hin himu bar iccitiidha waraana hanga qabu jechuudha. Waraana guddaa qaba afaanii waan itti nama sodaachisan garuu qawwee fi meeshaa waraanaatii fi waraanni isaa waliin gitu haa ta'uti yoo silaa uujee 100 200 yoo qabaate namni ما كم بشر ما قبضوا فكينيا بينجي يو كم بشر قبضة نموني أوروميا كيس جرم قفتينو مليون ميك أتو قبضة خنهم دفوران إرجين دندو أكمل لالتني قرتني تماندرو غافا إيسو ما تعالوا جيسن سلمان ورana sodaata kana gaddeemu sodaaten halaala dhahaa sodaatan dhahaa tigaddarbe mee waraanni osoo qawwee harkaa qabu bidda harkaa qabu dhahaa darbatu akkatti darbatu hin beeyne sanu darbanna dhahaatu kan sirriitti hin beeyne ni darbata ol fiiga ni darbata fiiga garee bar viidiyoo safuu isaanii yookaan qaanyii nama ibidda qabuun nama sodaatu waraana akkasii ta'utu achirraa hubanne jechuudha ammas san keessa kan nama ajjeesisan alaabaa lumuxii qabaachuun isaa sammaanii nafxanyaan akka Oromoo ajjeesaa jirtu waan ragaa biyya keessa tokko wadna hin raanfatina waan Hacaaluun deemaan je nafxanyaan akka Abiyyi hayyuu Oromoo ajjeeftu halkanii guyyaa hojjechaa jirti je Hacaaluun akki je hayyuun Oromoo akka Jawaar Mohaammed yookaan hayyuun Oromoo ana jechuusaatila ana akkan ajjeesan halkanii guyyaa nafxanyaan hojjechaa jirti je waan dubbateef du'e waan bar waan jiru beekeeti mucaan lan qaruu ta'uu isaa wanni isinii galuu qabu waan hojjetamu kan hundi beeka if dura tilmaamees beekees dagachiifameeti malee katu'e Hacaaluun sila dhiira akka isaa ta'e namni ajjeesisan fuula wal dura dhufanii si galee innis qawwee qabaa shugudii qaba dhiira ta'u wal lolaniiti si galee kamoo ati akkasitti irra aanee jeenummaa isaa sila dhaadata mootummaa mataa isaatu namatti ergeessan dagachiisee dubartiidhaan akka ajjeefamu gooseeti malee sila dhiiraan
dhiira akkasaatti erge dhiira akkasaa ajjeese irraa du'u malee maaliif akka abbaan dubbateettu maali Hacaaluun dhiira akkasaa ammaan dura magaalaa Piyaasaa keessatti Markaattoo keessatti dhukaasee firraa dhorkee jira. Inni nu Hacaaluun akka afaan isaatiin dubbateetti jechuudha. Ani magaalaa kana keessa isin deemu reebaa beektanii jedhe. Waa reebuun dhiirummaa isaa agarsiifachuu yookaan firraa dhorkuudha. Kana jechuudha waa'ee hayyuu kana itti qashoo kana keessa fidee jechuudha. Amma bifa kanaan jechuudha. Harargeen mancaa qarraan jee Hacaaluun dhugumatti amma harargeen mancaadhaan akkasitti hiriira baate tuni sagalee isii dhageeffatte hanga Juwaarii dhaabootti hanga Juwaar qabsoo Oromoo tana bu'aa buusee abbaa keenya miila keenya iji teenya gurra keenya waa hunda keenya Juwaar dhugatti onnee teenya sammuu teenya waa hunda keenya kana ta'uu hubatanii yoo Juwaar kana nagayaan hidhaa baasuu baatan hanga qabsoon finiintu qabsoon xiqqashoo boqonnaa godhatte ni finiinti hin dhaabbattu abadan. Ajjeesaa ooltan hidhaa ooltan abadan akka qabsoon hin dhaabbanne isin garsiisuu si xiqqeeroon. Lammaffaa qabxiin lammaffaa irratti kan tokko dhufee qabxii waa'ee Jawaar Mohaammed. Jawaar Mohaammed akka siyaasa mee Jawaar Mohaammadii fi hidhamtoonni siyaasaa hidhaman hundi Hacaaluun hojjefne wanni Hacaaluun hidhamu wanni Jawaar Mohaammed hidhamuuf maali? Ragaan qaban hundi soba ta'e ragaan qaban hundi tokko ragaan isaanirra dhiyaatee waan akkanaa gootan jaame ifatti labsameetti as ba'e hin jiru. Saniif amma maal godhu deeman warroota 16 kana maqaa isaanii illee isiniif hidhoo kan isiniif baasaa asirratti namoonni 16 kuni ragaa sobaatiin leenjifamanii eessa leenjifaman mana barumsaa biyyiitti leenjifamanii tawaaniyaanidhaan tawwananii jechuudha. Dhiyootan hunda tawwanu jira. Mee eessatti isa beekanii Jawaar Mohaammed kana yoo jarri amma irratti ragaa ba'uu dhufan 16 kun jechuudha. Jawaar Mohaammed kana qaamaan wal beekanii warri silaa ragaa ba'uu qabu haa qaamaan beeku Taakala Uumaa bira jira dhaqee inni maa ragaan baane dhugaa dubbatan firummaan hin baddu saniifuu silaa namni dhugaa ba'uu qabu warra achi jiru san jechuudha. Amma warri sobaan ba'uu deemu kun irra magaalaa duuba ta'anii sobaan dhufanii dubbachuu deeman kuni nuti Oromoon ni beekna diraamaa isaanii abadan numan fudhanneef abadan waan bilisiginnaan nurra deemtuun tana numan fudhanne nuti Oromoon qabsoo jaarraa ammaa tana kan geggeessaa jirtu bilchina sammuutii fi qaruuxummaa qabdi. Saniifuu gowwoomsuu fi shawwaduun abadan numan dandeenye jechuudha. Saniifuu waan bilisiginaadhaan hin laffeena laffaatanuu laffaa baattanuu Jawaar qabsootu hidhaa baasa. Jaalattanii osoo hin ta'in qabsoon lubbuu isinif fiddee hafuura isinif kuttee hidhaa baasisiisti malee akka isin finfeetanitti hawaasa yookaanis qabsoo qeerroo tana ilaaluuf ragaa sobaa qopheessuun hidhuun hidhaas tursiisuun beellama lafarra oofuun tunii qabsoo tanaas duubatti hin deebistu abadan isiniin jenna. Waa'ee Jawaar dhugaa dubbachuuf isin mataa keessanuu ni beektan. Dhugaa dubbachuuf gabrummaa dhaadiyoo fi qilleensa Oromiyaa hayyoota Oromiyaa biyyoota adda addaa jiran hunda haqa dubbachuuf mee dhugaa inni kun qabu rabbiin ni argaa rabbiin ni beeka. Mee dhugaa jiru garaan keessan isin beeka. Maa sobde isin hin bilisoomsine mee akkamitti nuutu Jawaarii fi OMN bilisoomsee jettan mee rabbi sodaatanii mee gisee sobden kana nama kuma miiliyoona meeqaatu sammuu nu caalu jiraa hin yaaddanii gisee baatanii as baatanii dubbattan kana nama meeqa kanu caalu nama meeqa kanu dhageeffatu kana higowwoomsinaa moo akkuma nuti itti yaadnu kana qofatti namni hundi yaadaa jettanii yaaddanii yaadni nama iyyuu jechuudha wal caalaa walirra bayyinata qaba walirra ifa qaba namni walirra laal silaa waan fakkaatuun fakkeessanii akka nama guutuun silaa fudhatu sammuu nama fudhachiiftullee silaa tawwantanii tawaaniyaanii yookaan diraamaa daliidanii waan hin fakkaanne gisee namarratti dhiibdan kun abadan waan galme isinii ga'u miti isiniin jedhe. Gamanumaa waan nuti ilaallee garraa qabxii sadaffaa kan irraa tokko deemu waa'ee Lammaa Magarsaati. Lammaan Magarsaa goota jaarraa kana keessatti hin argamne ta'uu amma ifa nuti duraan dhiifamaan gaafadhaan illee akka as ba'ee waan sagalee isaa waan dubbatee waan nagarree Lammaa fi biyyi tokko jechaa ture. Tokko miti garaagarummaa akka qaban sirritti Jawaar nu ibsaa ture. Jawaar waa'ee Lammaa hedduu nutti himaa ture. Jawaar Lammaa jechuun jaarraa 100 keessatti nama akkanaa Oromoon argachuun abadan dhugaa hanqa inni oobse namni oobsuuf hin jiru jee dhugaa isaati wallahi namni siyaasaa beeku siyaasaa nama siyaasaa barate amma jirri lamaan siyaasaa waan tokko barate political science habraaniin intaletee habraa teknoolojii barateeti isaan irratti filmii dhiqaa jira maa siyaasaan barateen abiyyi
sila siyaasaa barate akkanatti dhugaan quuqama sabaa isaatiif saba kanaatu na ol baase asirratti saba kanaafi qabsaa'aa jira. Saba kana hin ganu. Saba kana hin ganu. Maaf gane siyaasaa cubbuutii fi sobaatii fi waan keessa dhufe mas guddifachaan tunis Oromoo yeroo hunda qabsoon si kan ittiin saamamaa turte Minilikis, Ras Mokonnin, Mangistuu Hayilamaariyaam yeroo hunda kan saamamte goobana akkanaatiin nama akkanaatiin qabsoon teenya saamamaa turte. Saniifuu amma dogongora guddaan Abiyyi shawwaduu isaatimma namni akkamii qoonqoo wajji harka wajji qoonqoo takka wajji nyaatee wajji dhugee as ba'ee sanuu dubbatee turee bara obboleessa kiyya gaafa rakkoo obboleessa kiyya hawaa hunda naatee je inni illee akkasumatti dhugaa seete afaan isaa san lammaan dhugaa seete mee maaltu adda nu baasanuu lamaan qaama tokko je bara dhuguma see bara akka inni mismaara dudubaa diru jiruuf mismaara kudha lamaa diru jiruuf hin beeyne sii galee namni dogongorre hin jiru ni dogongorre ni shawwadame lammaan malee lammaan ani qabsoo Oromoo tana gane qabsoo Oromoo tana nyaate jeenama. Fakkeenyaaf akka keessa jiru san sila ati namni lammaan keekko kun gisee hundi as baatee nama siyaasaa ta'e gisee hundi as baatee dubbachuu qabu gisee hundi as ba'ee kas qaba yeroo itti dubbatamtu jira wanni hubachuu qaba. Yoon dubbadhee maaltu ta'a laal yoo bilisiginnaa san keessa anka dhiibanii na baasanii as keessa taa'ee kan Oromoodhaaf fayyadu ta'e asuma keessa taa'ee kan fayyadu ta'e. Waa lama sadii waddaa bakka kanatti maali amma jirru kun lammaan magarsaa kun achi keessa taa'ee qabsaa'ee qabsoon Oromoodhaaf gonkumaa hin taane keessaa baafame baasan keessaa bahe maaliif yaamanii qon nu faradi jaanii ni faradu diti as bee dubbachuu diti gaafa isaan yaamanii dubbachuu didee kana qabsoo Oromoo tan hin galu jechuu asirratti kan hubachuu qabdan. Lammaffaa ammaas jechuudha gootota akkasaa sabboontoota akkasaa gisee xaragan isin maaltu isinii galaa sabatti mee hubadha nama quuqama Oromummaa qabu hunda gisee xaragan mee Biraanuu maaliif kaasee abbaa seeraa federaalaa san maaliif kaasee dhabamsiise maaliif xayyibaas dhabamsiise maaliif milkeessa miidhagaa gaafa lafti Oromiyaa saammaa turtes bee waan dubbateef qofa aba kana keessa taa'anii ala falmuu dhaabni kun yoo ni Oromoon falmine keessa teessee falmuudha kaabbaayee falmuudha. Yoo keessa teessee falmuu dandeesse akkasuma qabsoon sanuma akkasuma goosanii itti fufiinsi jira. Maaliif yoo dandeesse keessa teessee qabsoo dadhabdu baatee alaa qabsaa'u miti. Kunis qabsuma alaa qabsaa'unis garuu yoo dandeesse keessaa baatee yoo paartii mee ani imma warreen lammaa qeeqan kanaaf amma maaliin isin jira mee jarri kun maal haa ta'u jettamme moo biyya keessaa bahanii biyya alaa dhaqanii sagalee isaanii mootummaan akka nu godhe akkas nu godhe jaanii haa himammoo. Biyyuma keessa taa'anii paartii uummatanii paartii haareetii miidhammaa uumanii haa dubbatan jettamoo moo qabamanii hidhaa seenan jettamoo ajjumni ajjeefaman jettamoo mee maal jetta yaadda ani immoo akka yaada kiyyaatti lammaa mana isaati kan baane marfamee qabamuusaa hidhamuusaa yoo as bee dubbate bilisiginnaa tana diiga wanni beekuu qabdan bilisiginnaa akka diigamtu beekaa yoo lammaan as bee dubbate saniifuu tarkaanfii barbaachisaa ta'e isarra fudhachuu yookaan marfee waraanu dawaa garagaraa nyaachisu yookaan koovidii qabamee dhukkubaan qabamee jaanii waan hedduu carraa hedduutu jira opshinii hedduutu jira godhuu danda'an waan godhuu danda'an mara godhuu danda'an garuu yoo as bahee dubbatee akka isaan fashaleessu akka isaan kana diigu isaanuu ni amanan isaanuu amma wanni Abiyyi waa hunda lafa dhiisee fiigee waa akkana waan gaarii hojjetu Oromoof ati lammaa caalaa Oromoo yaaddu dhugaa sitti himu maaliif uummata dila kanaatu mee ati qofaatu Oromoo dila kana caalaa sammuu carraa kana harkatteefi malee carraa shawwattee ol baate san harkatteefi malee sammuun hayyoota meeqaa jira kasa caala lammaan mataasaa si caala lammaan mataasaa akka tasi caala Oromoon galu ati immoo kasaba eegganee dhaqee takkitti Shimallis Abdiisaa dubbatee dhiifama Amaaraa gaafate Amaarri tuqaa Amaaraa hayan jettu tuqaa Amaaraa tole hin jiru Abiyyi kan Oromoo miidhu qofa hin dubbatu yoo garuu Amaarri miidhame sabni biraa miidhame dafee araarsa dhaqee kun mee Oromoo yaaduudha mee warri bilisiginnaa deeggate mee yaadame hangam yoo ture mootummaa fedheefu bitamaa nyaatamaa nyaachisaa obboleeyyiin keessa nyaachisaa haadha abbaa keessan fira keessan hunda wal nyaachisaa deemtanii mee ani tan ajaa'iba taatu caaseeffamni caasaa mootummaa Oromiyaa kun gizee hunda bitamaa gizee hunda nyaata saba fedheef gabroomaatuma deema zalaalam
Tigireef gabroomi, naftanyaaf gabroomi, foon dabubii carraa harkatee seebitees gabroomi. Kabiraallee yoo dhufeef hundaafuu akkanuma yaatan mee rabbi sodaadha. Maali sammuun qabdani? Mee maali isin garaa jecha qoonqoo jecha wanni gisee hunda saba kana ganaa wanni gisee hunda haruma qilleensi bubbisuu jala bubbisaa ooltan. Mee maaluma isin hin jenname? Mee saba biraa laala? Maali namni guyyaa tokko lamallee qabsaa'ee bareedamtoota siyaasaa isaa kun garree bar walaayitaa baafatan. Kun fakkeenya isinii ta'uu qaba. Isin garuu waluma hidhuu, wal nyaachuu maali ati kun? Akka addunyaan nu qofatu nu goosisina. Isinumaan warra PPT jiruu fi dhaamsa dabarsuuf jira as keessatti. Saniifuu Abiyyi Lammaa Magarsaatiif hin ta'in boodamaas bee dubbataa eegi Lammaa. Ani badhaasan kan hin eebi wanti Abiyyi maal jechuu deema badhaasa harka lafa jalaatiin የሰላም አምባሳደር ሞዴል ካምን ፋራን qopheessaniiti akka isaan Abiyyi qopheessanii keessa gisee kana inni fuudhee kanneen keessu dhalaasan. Wanni fakkeessu deeman san maali? Akka waan inni dhugumaan obboleessa isaa ta'uu fakkeessee jaalatee kanneen akka fakkeessu deeman. Akkas jechuun maali? Kana isiniif dhiise. Kun mala yookaan saba obboleessa fi ganuu yoo namni obboleessa fi gane dubbii Jawaar Mohaammed akka yaadadha. Nama ganee dabalee fuula nagarra nama ganee kan nama sanii dabalee nagarra malee dachii gadiin seente yookaan kan ganame malee. Saniif asirratti wanni isiniin jedhu dhumarratti dhaamsiniin ani isinii qabu ilmaan Oromoo biyya keessa biyya alaa jirtan yeroo ammaa kanatti fincillee kanatti argachuudhaan dhoowwu guutuu Oromiyaa keessa dhoowwee waliin gahee guutuun biyyattii akka fincila diddaa gabrummaa kana fincila kana haastee guutuu biyyattii keessatti waliin gahuu dhaamsa walii dabarsaa dhaamsa kana sheer godhaa waliin gahaa hanga dandeessanitti obboliyyeen keessan kan biyya keessaa biyya alaa jirtan keessaanis ta'ee gubbaanis sheer godhaa waliin gahaa dhaamsa kiyya kana Oromoon Harargee dhoote tuni akkasuma guutuu Oromiyaa waliin gahuu qabdi. Garuu bifa tarsiimoon qeerroon baafattee ittiin deemtu isiin ni beekti. Garuu bifa halkan qabsaa'oo kun halkan geggeeffachuun kun hedduun natti tolee hedduu na gammachiise. Kanumaafuu waan isin ittiin hin boonuuf Harargee isin hin boona. Qabsoo teessan mancaa teessan qaratanii jirtanii hiriira itti fufaa qabsaa'aa hanga qabsoon teessan Jawaar Mohaammed hidhanii ni baaste. San bira dabaree caaseeffama mootummaa kana diidee caaseeffama mootummaa isa sirrii isa dhugaaf saba kanaa yaadu Oromoo yaadu hanga harkattaniitti hanga saniif qabsoo itaniitti qabsoo teessan itti fufaan isiniin jaa gamanuma waan nu hordoftanii miidiyaan keenya miidiyaa caayaa miidiyaa neetworkii kana hordofa odeeffannoo garaagaraa yeroo qabannee fidnee isinii dhiyeessina odeeffannoo keenya tan nama hunda bira waliin gahuudhaaf namoonni maatii keenya haaroo taatan subscribe fi share like godhaa Facebook irrattis waliin gaa peejilee garaagaraa irrattis daawwadhaa isiniin jenna gamanuma galatoomaa isiniin jenna hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti daawwattoota keenyaaf hordoftoota keenya jaalatamoo bakka jirtanitti waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna.